أما سينجل توت كوميونيتي تقابل ما نفرته ونينو كوميونيتي غرغر روجرات غرغر نفسه بكا كنا بربانا كوميونيتي ده متانجل تينا في النتي مالك أمو ولتك بتشوي كلا أكاونتي هذا راتسيني كله أكاونتي هذا راتي مالك ولتك بتشوي متأكنا تشيك أبي كوتشينه غوتو سيجونا أنا في بربانو تشيك أب كوتشينه نما قبل في النكسة الله توتو ما نانو لقى نانوسي دكتوروتا وتنافيات نما دروجرا كيسني ما ناكمي كسينجل تقولي مجان كن لقمة تسرة تانيان ميلي راجت تاناني ميلي ما انفرتم سنغالي ميلي ما انفرتم ونرجعني أنتكا خنافو أكسين ديمو ويوت بابيلان مالي أكسين أما إيارتا كران دبيو كاس بالستاني أوفر كاس بالستاني أنا تفكرت لما نجاو ما نيان نكو خنا تكون ما واندو بتوكدا بوكو كابدن نوتيس Physically agarru malee internally waan irraa beenu hin qabnu nu miti kana jenneetiniin dhibbatti waan kana jennee isinitti himuu dandeenyu maaliifi waan mucayyoo haala isii arginaa jijjiirama isii agarraa no amma wanna embassy no erga qofaaf hin deemnu Mubarak embassy no ajaje fi amma embassy dubatti kaafi ennummaa fi sabummaa ilmoo namaa ta'utti garaanu bulluqeessite mucayyoon kanaaf jalatti gallinu ajaja embassy waa baay'ee jiraate waan akkuma jetteef haasawni miidiyaa irratti madanaa saamu embassy nama waa'ee mucayyoo kana irratti ammoo dirqama baay'ee nu kenna. Kana ammoo nu tajaajila fayyaatii miti. Kana ammoo beeku akka amma dhibbi ati jette sanitti kana jenneetiniin dhibbatti kana isiniin jechuu hin dandeenyu. Waan nu ammoo argamu waan tokko yoo wanti kaleen fudhatame akkamitti fincooyti wanti jedhullee nu iyyaanna. Achiin gara kana ammoo waan isinii qulqulleeffachuu barbaachisu. Naayeeraati. Sigalee Mubarak anis si waliin jira waan akkamitti akka qulqulleeffadhuufi akkamitti akka adeemu naayeera in hordofaa galatooma waan ammoo ana ol ta'e akka koominitii mootummaan isin beeka waan ta'eefi mootummaan isin baasiis mootummaan Saudi Arabiyaa isin beeka waan ta'eef eeyyamatti qabdu waan ta'eefi akka koominiitiitti akka jaloon deemtanii haalli fayyaa mucaa kanaa yeroo inni xiqqoosii wayyoofte gara biyyaatti akkasiitti galuu dandeessu nummi mijeessaati nummoo biyyatti waan itti yaalchifannuu fi biyyatti yaala asitti fixee galtu miilisii Inshaallah baasiinis yaala fixee fi gara biyyaatti gaafa siin galuu jettee kabajaan sinirraa fudhannee gara biyyaatti sinirraa fudhannan nu wanti nu isiniin jennu hin jiru koominiitiin nu jalaa muree hin jennee koominiitii inumaayyuu dhugumaa galatoomaa jedhaanii koominiitii yeroo ammaa dhageessu erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy aangoo qabate iccitii tokko sitti himu dhaggeeffadhaa uffatu isiniifis barnootaa ta'u rakkoo koominiitii keessatti deemaa jiru bareechaa gurra baradhaa na dhaggeeffadhaa in Dubai irraa kaasee jechuudha biyya barbaanne irraa kaane biyya barbaanne itti dubbachuu wallaahi bakka haqa argine itti dubbachuu booddeetti hin jennu abbaan barbaanne booddeetti hin deebisu koominiitii wanti jedhamu erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy biyya qabate koominiitonni warri dulloomaan dhageessanii dulloomaan sammuu jaraa keessa xaxaan durii jiru jaratu imbaasii dhateefi imbaasiitu jara hogganateef jaratu imbaasii hogganatee mataan qudduunsaa waliin beekamu jara keenya waan jarri hawaasatti hojjetaa jiran waan jarri maqaa Oromootiin sabaaf sablammootatti hojjetaa jiran angara kootiin duran dhaabadhaan ummanni gadi ba'ee sagalee tokkoon afaan tokkoon baala gizee jedhee taargaa nuu kennee jira nuti taargaa sana fudhachuun barbaannu abbaan barbaade fudhatu malee an akka mubaarakitti baala gizee taargaa jedhu fudhachuun barbaadu kan koominiitiin taane kaleessa wayyaalaan hundi bakkee keessatti ijoollee olii gadi gataa ture dhamaasaa ture dallaalaan hundi koominiitii jala dhokotee
imbaasii jala dhokotee biyyoota hedduu biyyoota arabaa keessatti imbaasii jala dhokochuudhaan itti gaafatamaa koominiitiidha haga godaatti dallaalee ijaarratee sini galee seeraan ala maallaqa biyya keenyatti kan galchisiisaa jiru hedduu waan mootummaanis quba qabu nus waan mootummaadhaan quba ol qabnu gatii qabnu abbaa fedhe sodaannuu jechuudha irraa dubbachuu jechuudha. Waa hedduutu koominiitota maqaa Itoophiyaatiin dhaabatee imbaasii jala jiru keessatti hatta ilmaan Oromootiif illee dhiisaa sabaaf sablammii ilmaan Oromootiif illee garaa laafuu didanii gara jabinaan waan hedduu hojjetamaa tokkoffaa maallaqni maqaa koominiitiitiin funaanamaa jiru qisaasamaa jira biyyoota hedduu irratti inshaallah yeroo dhiyoo keessatti jijjiirama mootummaan gadi buusu mee sagaleen keenya dhagahameef sagaleen hattootaa dhagahamee waliin laalla yeroon dubbadhuan callisee miti kanan dubbadhu qabadhaa sammuutti waraabadhaa lafa kaadhaa seenaadha. Koominiitii wanni jedhamu hundi isaa fattashamuu qaba. Tokkoffaa hawaasni Itoophiyaa imbaasii jala deemee akka inni of jibbu otoo ambaasaaddoroota waliin argin abbaan dhimmaa imbaasiitti butaan jiranu informationii hedduu qabna deeggarta viidiyoo hojjenne biyya kana keessatti qeeqa xiqqoo qabne waan danuutu Saawud Arabiyaa irraa biyyoota adda addaa irraa jechuudha sabaaf sablammoota biraan nu bira gahaa jira of jibbinee maali wanni deemaa jiru maali nu of jibbinee jirraa haga jechuu ga'e namni ilma Oromoo ta'ee baala gisee jedhee sabni biraa miidhamu jedhu ni jira hin jiru garuu fakkeessaniiru yeroon keenya maaloodha dhaaddannoon jarri imbaasii keessa deemanii imbaasiin of ilaaluu qaba. Ambaasaaddoroonni biyyoota arabaa keessa jirtan hundumti keessaniyyuu biliis of ilaalaa bineensota warra dhiiga namaa fi waadanuu Afrikaa qabutu isin jala dhokotee nu abbaa dhimmaatii fi ka dhimma fixu himataa fi himatamaa sumee gadi buutaaf nuti qabadharra sumee ka jiran nuti qabadharra himataa fi himatamaa sini galee wallaallee jirra jechuudha. Ilmaan Oromoo kaleessa solbeenna hadda sooliin jirra borullee waliin itti gubna. Ilmi Oromoon hammataadha malee dhageessanii Oromoon hammataadha. Lafa isaarrattu biyya namaa keessatti dhiisaati lafa isaarra lafa lafeen abbaasaa irratti cabe irrattu sabaaf sablammii simatee warra nyaachisee obaasee fuusifatu malee biyya namaa keessatti ilma namaa rakkatee deeme baala gizummaa jedhame sana koominiitii calaqqisiiseera. Ana jedhe Mubaarak Musammaa abbaan fedhe qubanatti qabuu hin danda'an. Hin callimnennaan viidiyoo sin hojjenna qaama mootummaa ilaallatu wal quba qabnu guutuu hubachiifnee hin hubachiifna ammas jechuudha. Namoonni sammuun jaraa shaaggate akka sabaaf sablammii of jibbu akka sabaaf sablammii dhaqee imbaasiitti matee rakkoo isaan baanne sabaaf sablammeetu ilmaan Oromoo dararamaa jiru. Warri hadda imbaasii jedhamee biyyootatti faca'ee jiru akkaataan ilkaabannaan warri koominiitii jedhamee aguugee jechuudha imbaasii warri duraanii waa hedduu dhageenyee of jibbinee jirra akka Mubaarak Musammaatti wallaahi of jibbeen jira jechuudha. Hin fudhannu nu kaleessa waan abbootii keenya irraa barannee qabna.